ገለተ ማርያም ዱበዳ ዱብሬ ሃደኩ ንዋመዳ አካባ ኤፍሬም ነብሲ Ashama akkam jirtu maatii burtee salaalee bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anis nagaa koodha isinis bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jedha. Akkam jirtu akayyoo nageessa bakka daqiiqa sakandii amma kana geessanii kan jaalatee nu eegee sa'aatii amma daqiiqa amma sakandii amma kana nu ga'e waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Isinis bakka jirtanitti waaqayyo siif haa ta'u. Kan kanarraaf immoo biyya keenya Itoophiyaa waaqayyo jaalala tokkummaa nagaa nuuf yaa kennu. Kan nagaa caalu homtuyyuu hin jiru. Nageenya yoo jiraate hunduu jira. Jaalalli yoo jiraate hunduu jira. Jaalalli yoo jiraate bishaan qorraa dhuganiitu waliin hin bulanii. Kanaafuyyuu waaqayyoon biyya keenya Itoophiyaa duriitti nuuf yaa deebisu isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo jaalalaaf tokkummaa nuuf haa kennu hunduma keenyafuyyuu. Sagalee kiyyaaf guddaa dhiifama qofa waan qabeef sagalee kiyyaan akkanatti furdate. Innaa har'as akkuma agartan viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon ani irra qabadhee dhufe immoo baay'ee bareeda. Yaa'u isinis salma agartan kan. Innaa har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee isiniin jira. Viidiyoon ani irra qabadhee dhufe immoo isinis miidiyaa irratti kanuma agartan kana biyya keenya keessatti wanti ta'amaa jiru wanta aadaan wanta aadaa namaa balleessuu keessattuu Itoophiyaan aadaa kanaan qabdu. Wanta amma ta'amaa jiru kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Bichaa waaqayyo akka badii keenya akka balleessa keenya osoo hin ta'in akka dhiifama isaa akka arjummaa isaatitti dhiifama nuuf haa godhu isiniin jedhama xiqqoo. Innaa baay'ee nama gaddisiisa biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkuma agartan kana isinis foon harree nyaatamuu qabe jedhanii miidiyaa irratti olii gad dhufanii ani kana hin amanuus hin danda'u. Maaliif yoo jettan Itoophiyaa keessatti foon harree kan nyaatamu miti. Biyya ormaatittuu yookaan foon harree nyaatama wayii ammoo foon kanan biraa hin nyaatama kan jedhanii yeroo odeessanitti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Baay'ee kan nama jibbisiisudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Keenya immoo Itoophiyaa keessatti wanti akkanaatti godhameetis hin beeku dhageetis hin beeku ofuma kiyyaafuyyuu. Innaa wanti kun anaaf addisiidha. Dhugaa gaafa nani miidiyaa irratti dhaga'u baay'ee tokkoon ofitti gadde nama gaddisiisas immoo. Maaliif Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan aadaa akkanaan qabdu aadaa fi heeraaf seera ishee eeggatteeti kan bulaa jirtu. Bichaa amma waanuma nuti dhufaa jiru kanan beeku malee baay'ee nama sodaachisaa keessattuu warri Itoophiyaa Addis Ababaa Finfinnee keessa jiraatan mana ofiitti dhiisanii yeroo rakkatan namni kamiyyuu yeroo tokko gadi ba'ee bashannanuun jira maal jechuun jira. Yeroo sanatti immoo kaaffee wayii dammoo hoteela wayii seenanii misaa yookaan qursii nyaachuun hin oolu. Yeroo sanitti foon sa'aatii fi foon harree akkamitti namni akka adda baafachuu danda'u kanan beeku waaqayyo bichaan dhiifama nuuf yaa godhu malee. Namnis nama ta'ee ofiisaati nama ta'ee akka obboleessa ofii yookaan obboleettii ofii irratti kana yaadu bicha waaqni nama kana yaadee ana kana godhu kanaafis bicha waaqayyo qalbii nuuf yaa kennuun jedha. Akka badii keenya osoo hin taane akka dhiifama isaatti waaqayyo nu haa yaadatu. Biyya keenya Itoophiyaa waaqayyo nu haa yaadatu. Namni nama ta'ee nama akkam yoo garaa jabaatu nama harree qalee namaa dhiyeessu. Akkam yoo garaa jabaatu obboleessa isaati kan harree qalee obboleessa isaatiif dhiyeessu. Ani kun agarrame kun gaafi nuti ta'e dhugaa rabbi ani furmaata kana baay'ee nama gaddisiisa. Itoophiyaa keessatti wanta akkanaa godhameetis hin beeku dhagaameetis hin beeku. Amma garuu wanta badaa kan gurri namaa dhaga'uun sodaatu. Kan ijji namaa laalu sodaatu. Bakka kana kan nu dhagaa jirru bara keenya kana waan bara nagaa nuuf haa godhu. Abbootiin keenya haadholiin keenya nagaan jiraachaa turanii aadaa isaaniitiin jiraachaa turanii galgala keessa immoo wanti waaqni namatti fidus hin beekani. Ani beeku Itoophiyaan baay'ee nama sodaachisi. Namnis gadi ba'ee nyaatu namni yoo gadi ba'e akka carraa ta'ee yaani abbootiin feeyyuu gadi ba'e mana hoteela wayii dammoo kaaffee seenuun hin hafu seenanis immoo nyaachuun hin oolu.
isa san immoo akkaataa addaan baafatan hin beekani. Yaani foon soqotu yoo ta'e foon harree garaagarummaa hin qabu. Bichaan hin beeku nama sodaachisa. Amma danda'ametti of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kun nama birattis ta'ee waaqa keessatti waaqa biratti baay'ee kan nama jibbisiisu kan lubbuun isaanii hin maarramne dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maaliif gochaan kun gocha badaadha keessattuu bakka akkamitti ilmi namaa yoo ammam garaa jabaatu harree qalee obboleessa obboleettii isaati kan dhiyeessu haadha abbaa isaati kan dhiyeessu akkamitti jireenyi koo ichi addunyaan tuni kun if mana kiraati jechuun hin danda'amame mana kiraati bakka nuuf guyyaa aduun hin beennu maaliif cubbuu hojjenna amma jirutti yoo gaarii walii yaadne maal ta'a akka obboleessaa akka obboleettii gaarii walii yaaduun baay'ee bareeda jaalalloo jiraate koo bishaan qorraa dhuganii yoo bulan hooma namatti fakkaatu bichaa waaqni jaalala nuuf haa kennu waan tokkummaa nuuf haa kennu jedha baay'ee nama sodaachisa amma danda'amaa ta'etti immoo waan nu gargaaretuuni yeroo mana hoteelaa mana seenan of eeguun barbaachisaadha. Maaliif gizeen ammaa kun gizee badaadha. Baay'ee nama sodaachisaa. Isin sanumaa agartan kana kan ijji namaa dhagahuu sodaatu, kan gurri namaa arguu sodaatu, kan ijji namaa arguu sodaatu, kan gurri namaa dhagahuu sodaatu kana baay'ee tokko nama sodaachisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaafuu nuufis akka badii keenyaa akka cubbuu keenya osoo hin taane waaqayyo akka dhiifama isaa akka arjummaa isaatti bara nagaa nuuf yaa fidu dhiifama nuuf yaa godhu. Hundumti keessanuu amantaa keessa madootan qoodiin bakka jirtanitti salootiidhaan jabaadha kadhannaadhaan jabaadha yeroo isaatii qabdanitti waaqa keessa yaadadha waaqni bara nagaa nuuf yaa deebisu sinin jedha baay'ee nama sodaachisa kun immoo hunda caalaa gaafinatti ta'e maani dhageessis hin beeku biyyi mormaa jiru gizee jirruyyuu biyya ormaa keessatti koo bakka foon ta'eeyyuu foon hunda nyaachuu sodaanna dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maaliif hin beektan amala biyya ormaa na keessattuu namni biyya ormaa ture amala biyya ormaa kan isaan nyaataniif kan isaan nyaanni adda baafatanii beekuun baay'ee barbaachisaa nama rakkisaa yeroo addisii ta'anitti fa'a na osoo kan biyya ormaa jibbinuu deeme mataa keenya irratti nu tuulame biyya keenyas galee biyya keenyas balleesse. Bichaan danda'ametti warra akkasitti arganii warra saaxilan kunis dhugaa tokko miidiyaa kana itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee nama fayyada. Warri miidiyaa kanarra dhagee amma danda'ama ta'etti ammas irra deebiidhaan of eeguu wayya. Kan hin dhageenye immoo shiree walii godhanii wal dhageessisuun barbaachisaadha. Maaliif hoteelichas maqaan himamee jira waan ta'eef hoteelichuma akkasitti seenuu dhiisanii garuma biraatti amma danda'ama ta'etti of eeguudha. Samuna kana hoteela baay'eedhaan akkasitti babaa jiru waan ta'eef of eeguu waanuma barbaachisan isiniin jedhamaati koo viidiyoon kiyyaadhaa kana fakkaataa waaqayyo nu haa yaadatu biyya keenya Itoophiyaa jaalala nagaa tokkummaa nuuf yaa kennu Itoophiyaa keenya Itoophiyaa duriitti nuuf haa deebisu Itoophiyaa durii yoo jedhu immoo haadholiin keenyatti jiraachaa turan abbootiin keenyatti jiraachaa turan. Itoophiyaa akkasitti nu haa deebisu waan ammaa kana dhiisee isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa.